Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eeliyaas Uummataa akkas jedhu. Kan qaama nageenyaa moor isaanii yoo dubbistan gaarii ta'a. Nama godina kana geggeessutti kan hin beeku ayyaana ittisa biyyaa naannoo sana akka inni ture hin beekama jechuudha. Kaampii lafa godhaa kanarra akka inni ture hin beekama. Dirqama kan biraatiif waamamanii jiranii guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti dhageenyeerraa akka dhageenyeen qaama dhimmi isaa ilaalu. Of eeggannaan akka godhamu waraqaa fuudhaan akka godhamu qaamni nageenyaa kan biraan bakka bu'aa akka inni turre jechuudha. Isaan sa'aatii afuritti ba'anii gaafa sanbatti sana sa'aatii afuritti ba'anii inni immoo sa'aatii ja'a walakkaatti jechuudha. Garaagarummaa sa'aatii lama walakkaatti naannoo sana inni galee badii kan akka inni geggeessee ifatti beekamaadha. Kanarraa kanas akkamittiin uumamuu danda'e qaamni nageenyaa qaawwi akkamittiin uumamuu danda'e maal kan jedhu qoratamaa jira. Moor isaaniinis dubbistee argachuu dandeessa. Haliillaawwan suukanneessoo akkanaa akka raawwatamnee fi nagaan Oromiyaa lixaa akka deebi'uuf yaada furmaataa jedhanis obbo Eeliyaas akkasitti dubbatanii jiru. Fedhii qaban sirriitti beekanii kaayyoo isaaniitiif galma isaanii sirriitti beekanii karaa nagaa qabsaa'uudhaaf murteessuutu isaanirra jira inni yaadna. Karaa kanas kan murteessan baay'een isaanii marii yeroo adda addaa godhameen abbootii gadaatiin abbootii amantaatiin warra kana duukaa goomee dafanii galan baay'ee isaaniitu jiru. Dirreen siyaasaa bal'aadha. Galanii karaa kamiinuu dorgomanii filannoo dhufu keessattis dorgomanii aangoo qabachuufis taanaan karaa sana deemu. Kanaaf shororkeessummaan akkasii uummata nan qabsaa biliisan baasa jedhanii haasa'an ajjeesuu, qaluu, dararuu, hojii piroojeektii adda addaa gufachiisuu, hojii barnootaa, hojii fayyaa gufachiisuu, investimentii gufachiisuu, carraa hojii adda addaa kan uuman godina kana keessatti hunda gufachiisuu jechuun biyya kana fayyaduu tun ta'e biyya kana ajjeesuu jechuudha. Kanaaf kana hubatanii gara nagaatti dhufan akka isaan qabsaa'an dhaamsa gurgursuu barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin giddu seentummaa qaama sadaffaaf walabaa gaafachaa turee jira. Haa ta'u malee mootummaan dhimmichi abbootii gadaa, haadholii siinqee fi jaarsolii biyyaa akkasumas hayyootaan akka xumuramuuf tattaaffii gochaa turuusaa ibsaa turee jira. Ammas harka isaanii karaa nagaatiin kennatanii kan seenan yoo ta'e dhimmi kun xumura argataa jechuun mootummaan ibsaa ture. Furmaata rakkoo kanaa ilaalchisee kanaan dura gaafatamanii kan turan dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa akkas jedhanii turan. Mootummaa ilaallata kun mootummaa gaaffiin uummataa maal? Uummanni kun barbaada? Kamtu biyya kanaaf nagaa buusa jedhee gadi taa'ee gaaffii uummataaf deebii danda'u qaba kana fallisaa jechuudha. Daandii keenya irratti immoo nuti falli kanaa uummanni Oromoo falmasaa kana itti fufee hanga bilisummaa isaa gonfatutti hanga mirga abbaa bilisummaa gonfatutti falmii isaa itti fufuu danda'u qaba. Itoophiyaatti jijjiiramni mootummaa waggootan darban 3 keessatti dhufe erga jedhamee as Oromiyaa lixaatti walitti bu'iinsa qaamolee naga eegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turuu fi sochii waliigalaa naannichaa yaaddoo keessa seenuusaa gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Tarreetanum nagaa jenne nagee ansora ala keeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an nagaan bulla.